Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan sanyii abboomaati. Jaal Daawit Daggafaa kan kanaan dura magaalaa Holataa keessaa butamee sabuuteen isaa dhabamee ture yeroo ammaa mooraa waraanaa warshaa simmintoo Daangootee keessatti hidhamee jiraachuun naqame. Torbanotaaf sabuuteen isaa dhabamee maatiin barbaadaa kan turan Jaal Daawit Daggafaa magaalaa Holataa keessaa tikoota mootummaatiin ukkaanfamee torbanii oliif sabuuteen isaa dhabamee kan ture yeroo ammaa lixa Shaggar Onaadaa Bargaatti kan argamu mooraa warshaa simmintoo Daangootee keessatti namoota biroo waliin hidhamee jiraachuu maatiirraa odeeffannee jira. Yeroo ammaa Finfinnee dabalatee kutaa Oromiyaa baay'ee keessatti namoonni qaama nageenyaa mootummaatiin qabamuun mana hidhaatiin alatti manneen barnootaa fi kaampii waraanaa keessatti hidhamanii jiraachuun dhagahamaa jira. Kun immoo mootummaan ta'e jedhee namoota qabaman ija seeraa fi uummataa jalaa dhoksuun akka barbaade gochuuf dhimma itti bahaa jiraachuudhaan maddeen kan ifoomsan. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo mirga bilisaan jiraachuu fi wabii dhabaa akka jiran hubachuun danda'ameera. Dhimma hoogganotaa fi qondaaltota ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argamanii irratti murtiin adoolessa 18/2022 kennamus haga har'aatti manni murtii xalayaa akka mana hidhaatii gadi bahan osoo hin kennin jiraachuun gabaafame. Waggootaaf manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii haqaa dhabuun kan gidirfamaa jiran hoogganoonni fi qondaaltonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman guyyaan beellama mana murtii isaanii adoolessa 18/2022 ta'us yeroo afuraffaaf mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin akka hafan gabaafameera. Haa ta'u malee manni murtii aanaa godina addaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu adoolessa 18/2022 bakka isaan hin argamnetti hoogganotaaf qondaaltota ABO kunneen akka gadi lakkifaman murtii dabarsus murtii darbe kan waajjiraalee poolisiif haga har'aa oduun kun qindaa'utti xalayaa barreesse tokko akka hin jirree fi maatii fi abukaattoon guyyaa sadiif xalayaa kana mana murtii dhaabbatanii eeggachaa akka jiran baruun danda'ameera. Hoogganoota waajjira poolisii jiran keessaa kan akka bahaniif murteen darbe namoota 4 hoggaa ta'an isaanis Jaal Mikaa'el Boranaa, Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Daawit Abdataaf Jaal Lammii Beenyaa akka ta'an odeessa kanarraa baruun danda'ameera. Jaallan kanneen dabalatee kanneen yeroo ammaa mana hidhaa sana keessatti argaman Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Boranaa, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Dooktar Gadaa Oljirraa, Jaal Lammii Beenyaa fi Jaal Gadaa Gabbisaa akka ta'an ibsameera. Godina Arsii Lixaa Onashaallaa magaalaa Ajjeetti maanguddoon waggaa 90 mana hidhaatii baafamanii haala suukanneessaan ajjeefaman. Akka maddeen keenya Ajjeerraa nuuf gabaasanitti godina Arsii Lixaa Onashaallaa magaalaa Ajjee keessatti uummata nagaa badii tokkoon malee oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhamanii jiran namoota 180 ol akka ta'an maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Hidhamtoota kanneen keessaa maanguddoon waggaa 90 obbo Baatii Odee isaan tokko waggaa ta'an yakka tokkoon malee mana hidhaatii baafamanii Onaa Shaashamannee ganda Faajjisoolee iddoo addaa Lagameexxii jedhamutti ajjeefamanii akka gataman odeessinu gaheerraa baruun danda'ameera. Maanguddoon biyyaa kun uummata biratti kabajaa fi ulfina kan qaban hoggaataan warri safuu fi kabaja namummaa hin qabne mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatan jechuudhaan jiraattonni onichaa dubbachaa jiru. Reeffi maanguddoo kana bakka gatamee argame kanatti waraabessaan nyaatamee kan argame yommuu ta'u dhimma ajjeechaa maanguddoo kana irratti qaamonni mootummaa godinaas ta'e Onaa akkasumas waajjira poolisii isaan hidhee ture callisee akka jiru maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Oduudhuma wal qabatee nu gahee biroon Nageessoo Roobee namni jedhamu achuma mana hidhaa Shaallaa keessaa guyyaa 7 dura butamee sabuuteen isaa akka dhabame maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Uummanni Oromoo bakka jiru maraa akka quba wal qabaatuu fi ajjechaa suukanneessaa akkasii lammiilee nagaa irratti raawwatamu akka balaaleffatu qabu. Sabboontonni godinichaa gaafatanii reeffi lammii keetii bakka yuutti kabaja malee sirna mootummaa abbaa irree kanaan ajjeefamee gatamaa jiru kaaftanii kabajaan akka awwaallattan dhaammataniiru. Xumura irratti lammiileen keenya biyya alaa jirtan ajjechaa fi dararaa lammiilee keenya biyya keessaa irratti raawwatamaa jiruuf akka sagalee taatanis dhaamsi darbeera.
Koreen mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kaleessa adoolessa 20 bara 2020 mana murtii waliigala Oromiyaa Calcalitti argamutti dhiyaatan. Galmee Qaasim Abdullaahi jalatti kan himatamanii jiran miseensonni koree mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa namoonni 17 fi gaazexeessitoonni ONN 2 kaleessa mana murtii waliigala Oromiyaa Calcalitti argamutti dhiyaataniiru. Haa ta'u malee abbaan alangaa ajaja manni murtii dhaddacha darbe irratti barreeffamaan deebisa isaa adoolessa 5 yookiin 7 bara 2014 akka dhiyeessu ajaje guyyaa jedhame sanatti osoo hin dhiyeessin waan hafeef kaleessa deebisa isaa barreeffamaan dhiyeessuun hubatameera. Manni murtii galmee kana qoratee deebii laatuudhaaf beellama biroo adoolessa 21/2022 yookiin akka lakkoofsa Habashaatti adoolessa 14/2014tti beellameera. Yeroo adda addaatti namoonni kunneen abbaan seeraa qaamaa hundaaf amanamummaan tajaajiluuf waadaa heeraa fi seera biyyaaf seene cinaatti dhiisee loogii waan uumaa jiruuf mirga heeraan qabanitti fayyadamuun akka abbaan seeraa jijjiiramuuf gaafatanii akka iyyannoon isaanii fudhatama dhabee sagantaa keenya darbe keessatti gabaasnee turre. Haa ta'u malee ammas abbaan seeraa kun sababa adda addaa uumee adeemsa seeraan waan sila himatamtoonni yookiin shakkamtoonni kunneen argachuu qaban kan akka mirga wabii ugguruun alatti adeemsi seeraa akka lafarra harkifatu ta'e jedhee taasisaa jira jechuudhaan komii isaanii irra deddeebiin dhaggeessifataa jiru. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaas kanuma.